أنا اللي قاعد يسقط دانا الدنيا راكو كادنا يوم راو فرما تركاك كنه إسان الراجرات ورحمن نجتن كمنه مسن الراجرات نقار بيجنيا أبادي يا مقالا كن يوفقنيا يا كمبي يا سنبا سسر بنجرنيا ركوم بيلا فبان ساجبنيا Dumpa Kenya Tahana Rakini Jirenya Livnera Gudan Biya Biya Kenya Lamakesa Tamsayumani Kenya Yarabi Yamuma Bunela Fagenya Yumbunela Fagenya Targa Kena Sepeka Wano Rakane Isani Rajira Rahmani Jitangamne Humni Darga Kuma Kambia Kabenya Biyo Tambati Kulitane Tenya Silawuna Barada Mukabenya Nurako Rakisana Lisanu Kenyan Dabarina Jesu Kenya Dala Kenya Akitania Kasia Kantavo Tenya Formata no Kenya Ilai Kenya Gahenu Injeribe Bunela Kenya Diradu Barati Kenya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكرين كن النجامة يا ربي. سكرين كن يوم أجاهمه welcome يجو بجو سنانا يجيكم كوكوني جل فوق मैं सुफियान से रिपीट यो सिटी मुंडा थे लग गया सर राज्य वेलकम ही अर्गिना रंगना चाला नरकुई والله جد वेलकम ही अर्गे yen jechu jiran सगले इंजरा आये रहमान ने जितन कमने الحمد لله ربي أكان رقما قارينو كله إسان الراجرات رحمان ne jitan kemne الحمد لله ربي أكان رقما قارينو كله إسان الراجرات رحمان ne jitan kemne بكنا ما قوم يتيان كنيا كنا ما تبوا ونجريان ما جت ولا جرينا كمان بكنا ما قوم مين أكنا ما تقول ولا ياوي نما جرينا ميرا غاسيبو أجن نو ركو الله بر نما ركتة كه ركنا بكتة ركتة أمور ركتة ما جتان إلا ركنا ركتة سيكلي أصلاً ما نقول شوبورة والله إيه شوبو ما ينفع تاني ركتة اللي بكتة ركتة بوجه جان لا ركتة كه أمو بكتة ركتة ما جتان ركتة اللي ولي ركتة أركينا سكامين دوري متري ركتان تكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام دعوة تكين أكمل جرتنا قادا أمة ركتة أكنا ما أما حسنني أسكت ياسه أكنا ما تأومتي همنا ما قوله مر نما جدينا من رجاسي بهو سيجاليرا دبي نمما كي بركنيسو أتينا ما جدينا من رجاسي بهو دم نبر يوم نما تانا جدنا ما كبيرا كبيرا كنتي وامم تو كم برايا كسي كودن وفي في تمتنس ما كأتي مقافتين سي وامم سيجاليرا دبي نمني ما كأتي مقافتين سي وامم سي بأيرا بيكر غافا ما كأتي مقافتين أبا فادا كيرا أتي مقاين سي باسو سي بأيرا أتي ما كتشوف اللي تكون بانكم ما كاسي كنا جتو كنابيجي همنا ما قوم متي سيقولي أكنا ما تقوله وين كينيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه دوت تكرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إجا أكما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ديسنتي إما جل كين سعودي عربية كستي درما جراني ركتا جراني وفتن أبني ورقة وفتو في سني بيستال وفتو في سني وسطري قمامة ورقة قمامة وفت فني سني قام إساني سترتا جراني كمونيا تنبني دابو تكون أبني شاي تكن أبني قيا بوتو بيلان ولا جران قيا لما سدي أكنت بولا جران تقول ما سونجرين بتامير جا باكي ديان كاباكي بان
biyyattii tana guutuu keessattuu immoo ijoollee teenna Oromoodha. Ijoollee uummata Oromoodha. Ittiin baay'ee. Ka sagaleen isaa sin dhagahamne, kaasofni isaa hin dhagahamne, kan namni isa dhagahu hin jirre, kan walumaan uumamnee uumaa keessatti dagatamne waan biraatiif osoo hin ta'in yeroo baay'ee dhaamsa dhaamaa turanii sagalee nuuf ta'aa jedhaa turanii sagalee baay'ee taanee jirra, hamiltan irratti dhiyeessinee jirra, laayivii dhiyaannee jirra. Qaama inni ilaalutti illee dhaamsa dabarsinee jirra, hawaasa keenyatti iyyannee jirra. Har'a sirra deebinee isuma jenna malee waan biraa wanni harkaa qabnu tokko hin jiru. Isin dagachuu osoo hin ta'in, isin irraanfachuu osoo hin ta'in, dhimmattuu wal jalaa waliin kenna rakkoon kenna tokko lama sadii jedhamee waan himamuu miti. Kanumarraa gaa walumarraa haasofnee walumatti haasofnee quuqaa walirraa qabnu walii laalaa walii qabnu walii dabarsina jechaa hin dhufne. Kanaaf hin wal geenye ustaaz salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ana kana qofaa miti wanni haasaa asitti bahee haasa'uu na dhorke. Maaliin baasaaf? Haasa'ee miti maaliin baasee fi haasa'ee immoo maaliin godheef? Ittuma obsan. Isuma naaf haasa'uu sanatti immoo. Haasa'uu matti obsan. Waan hin godheef waan hin godhuufis wallaaleen edaa amma fakkeenyaaf sadarkaa ati dhayxee haasoftu jira, sadarkaa ati ibsitutu jira, amma sadarkaa ibsanuudhaan jiru. Bira dabarfatee sadarkaa ibsachuu dadhabne keessa jira. Akkana jechuun maali edhaa mucaan tokko guyyaa kaleessaa du'ee guyyaa dheengaddaa jira. Dheengadda jira harkatti dhukkubsateeti adaraa dhukkubsataadhaan olkaa fuudhaa jennaan BBC gabaase. BBC'n ijoollee achi keessaa bilbila argatee haasofsiisee maali rakkoon keessan jennaan ani jedhe. Riippoortii tokkotu bahee ture. Hidhamtoonni biyya alaatti galaniiru mariiru kan jedhe. 1,000 lakkaa'ama wanni Riyaadiin jiru, wanni Suudii Shumeesii jiru, wanni bakka adda addaa jiru, walaa dubartii, walaa dhiira, walaa maali achi jira. Warra dhiyeenya achi seenanii jennaani ani jedhe. Nam tokko ol nutti hin seennee jedhe manni hidhaa keenyaa kuni an ergan hidhame guyyaa ji'a 5 fi guyyaa 19 jedhe. Guyyaa 19 kana embaasiin guyyaa tokko dhufee nun gaafannee jedhe. Maal rakkatu? Kanaa wajjiniin namatu harkatti dhukkubsatee gubaan itti jabaatee beela ijoollee dhukkatee hubataa ta'e jiruun qabdu adaba takkaa takkitti hin jiree adabamaa jirti. Adabniin asii jala dhaqee achittis isaan adabaa jira isaan geeggarsaa jira. Amma ijoolleen kuni Hindu mucaan gadi dhukkubsataa jiru sun waan kafana itti ofiisan dhabanii du'aatti feestaalii qoshaashaa keessa fidanii du'aatti maran. Du'aatti maranii immoo obbira kaa'anii. Kana gaa eessa qabdee haasoftee jennaan sirraa galaa. Maal jettee haasoftee jennaanii haasoftee quuqama kan kee baafattaa. Ilaali amma namni galee dhumeeraa jedhee warri riippoortii dhaqee godhe warri riippoortii godhanii beeki kallattii warra riippoortii godhe sanaaf nama riippoortii godhe jira. Wucci guddaa ilaallata dubbiin, embaasii ilaallata dubbiin, embaasii wucci guddaa inni haasaa kana geessaniiti riippoortii akka inni addunyaa irratti labsamu godhan. Warri 1,000 lakkaa'amu kun zeegaa biyya laata miti jechuudha. Akkana haasaa. Kanaaf akka adduuneellee waan ittiin kafana godhamu sadarkaa kana jirra. Moon jaasaa jira. Wallahi ummati waan qalbii nama madiisu. Hedduminni nama mana hidhaa keessa taa'ee yookiin nama ala jiru irraa bilbilee sagalee nuu ta'a akkana jira akka isaan itti himan sun osoo viidiyoon sooshaal miidiyaa irratti agarree ol bahe ibsuu baate. Ilma namaatu ilma namaa akkana godha. Biyya takka irraa hawaasni biyya tokko akkana ta'a. Yaani osoo himanii abbaan fedhee sanuu hin fudhatu waan kana nu boonsu. Uummanni kun akkaataan itti isaan hidhaman mana hidhaa hoggaa geessan uffata guutuu irraa yaasan mutaantii malee kophee irraa baasan. Manatti gizee ol duuchan manatti ol duuchan kana keessatti kifilii takkatti keessatti urfaa takka keessatti sanuu gubaa sana nama 200 air conditioning malee yoo qabbanatees uffata miila irraa qaban afata lafaan qaban simintoo irra galan. Oowwa yoo ta'e lafti jalli simintoo gubbaan hadiida ulaan hadiida namni itti seenu hin jiru nama dhukkubsate namni irraa fuudhu hin jiru kadu'e yerootti namni irraa fuudhu hin jiru namni jiraan kabajamne bar du'aan hin kabajamu. Namni namaa kun rabbiin ilma namaa kana jiraa isaatis du'aa isaatis ni kabaje. Uummanni keenya jiraan hin kabajamne duraanuu dhukkubsataanis hin kabajamu du'aallee hin kabajamu. Ummata nama jiraa isaa kabaju ammalaa nama asitti kabajaa qabutu
namni asitti ammas immoo biyya ofiitti kabajaasii kennite biyyaan baagdee maal amma Naayijeriyaa ni jira dhaggeeffadhu Paakistaanitti jira Naayijeriyaa caalaa namni achi jira hidhamuu mirdu hidhamuu jechuun waa'uma aadaa jiraata namni ni hidhama ni du'allee ni dhukkubsatallee keenya kan dhibe kanaa miti hidhamee akkaataa itti mana hidhaa keessatti itti hojjetamuu fi erga hidhamee galfamuu dhabuudha malee ni dhukkubsataa namni dhukkubsatu nama ajaa'ibsiisu wallaanamuu dhabu namni waan jabbeeta afaan oromootti farda abbaan diqee darbatu olmi dhagaa darbataa jira farda abbaan waan abbaa horii abbaan gaafa cabse rabbi ija jaabsaa jira ija beeysanii jira wanni hawaasa keenya irratti biyya arabaa keessatti keessaa'uu irratti deemamaa jiru waan addunyaa kanarratti hin himamini hin dhaga'amini hin mul'atini haa ta'u meesan sanii amma fakkeenyaaf mee akka addunyaattis mee achi bal'ifnee moo yeroo ilaallu nama tokko Masrii keessatti kana ta'e nama tokko Suudaan keessatti kana ta'e boca biyyee shoof bakka nu jiru sii gadi raama dubbi nama tokko kan Baangilaadeeshiin keessatti akkana ta'e nama tokko ifaafaatu dhaamee jennaan Masrii keessaa eegala BBC'n gabaasee ifaa dhaamee billahi aleek mee hubadhu mabraatii ifaatu ganda kanaati dhaamee jedhe yaase nu guyyaarraa dhaamna jireenyaan ummata maniidhaa keessa lubbuun nama tokkooti miti lubbuu nama lamaati miti sadii miti shanii miti kudhanii miti kuma dhibbaan lakka'amutu yeroo ammaa kana keessa maali adaraan embaasii keenya nu waammaa jennaan nutuman jedhe gurbaan kaleessa BBC irratti daayireektii warri BBC afaan oromoo dubbachiise adaraan embaasii nu waammaa maqumaaf illee dhufee nu alaa dhufu jennaan embaasii maalii qabdan jedhe nutumee jedhe ilaa dubbiin kuni har'a nuti asirree furmaata kennuufi miti quuqaa kenna waliin kanaaba furmaata fiduufi garuu gaafii bu'uuraa qabna gaafiin bu'uuraa ati nama ta'u namummaan kee yoo mirkanaahin gaafii bu'uuraa nama ta'uudhaaf gaafachuun lakkisaa namaa jettee himachuun ani nama jettee himattuun nama yaaduu nama sammuu qabu nama jiraataa jiru akkuma namaatti baatii sagalee dhaladhee jiraachuuf uumame rabbi haqa kiyya argitee narraan fudhanne jettee anjira jiraachuu qaba jechuun kuni gaafii bu'uuraati akka jarri dimokiraatik raayit jedhan kanaa miti naachuraal raayit waan uumamaan sii kennamu jiraachuun qabdu uumama immoo eenyu sirraa sarbuu hin danda'u rabbi tokko malee namni ruhii jedhu itti gaafatamummaa fudhatu jiru ture gaafii bu'uuraa wanni na dhibe maali maal akka ta'e biyyi kana siin jedha gaafii bu'uuraa kanarratti gaafii qabna namni illee gaafii bu'uuraa kanatti gaafii nurraa qaba nama ta'uu kee kanatti shakkii qabaachuu jechaan gaafii bu'uuraa kanarraa rakkoon jira jechaan si mirkaneessine namummaa kee namni si mirkaneessa nama ta'uu kee namni si mirkaneessaa jiru kuni irra deddeebi'amee hisaaba godhamuu qaba tokko kana inni lammaffaan akkatti biyyattiin jirtu argisiisa kuni akka biyyatti jirtu argisiisa akka biyyatti siif jirtu moo akka siistemni ofumaa fi itti jirtu akka siistemni ittiin si jiru biyya jechaan bar siistema kanaa miti biyya jechaan siistema bar wanni addunyaa tana bulchu siistema namaa miti namni maal bulcha namni kamiitii gurgulee ooluyyuu waan garaa isaa keessa jiruyyuu baasee akkas siistemaatitti jirtu kanattu namummaa kee kana si dhoggaa jira si didaa jira si mirkaneessaan jiru eenyummaa kee kana didaa jira jechuudha isa kanattu deemee maal fidaa jira biyya alaatti si kabachiisuu dhiisi laa ati bar mirga qabda ani obboleessa qaba abbaa qaba haadha qaba abbaa kiyya haadha kiyyatti hojii dararamaa jira mirga obboleessa kiyyaa kana ani gaafachuu mirga qaba mirga qabaachuu dhabuullee ofitti muu dadhabne amma rakkooni isii nu bira jira moo bar yeroo garagalchitee isaa bagodhu mee isaa basaa garagalchitee isaa bagodhu nama barbaachisa erga namni ani sin beeku siin jedhe erga namni namummaa sii kennuu dide lammummaa miti namummaadha waan namummaa gaafataa hin jiru lammummaan dhiisi ati mee lamummaa ati lammaffaa dhufti kammaan kennu sun namummaa ragaa argatteetiyyuu lammii argatte kammaan sii kenna jedhu sunu lammummaa isaatu isaa rabbi beeka maal sii kennaa miti namni waan hin qabne namaan kennu hin qabne namaan kennu dushee hin jenne maa ustaz Jamaal Ali yeroo baay'ee akka maal kennamaa namni waan qabne waan namaa kennu hin qabu ammas nuti dhaabbannee eessa jirraa eenyu gaafataa jirra immoo namummaa kana eenyu gaafataa jirra okay waan ofii fudhattu moo waan gaafattee fudhattu wanni kun kanaafu
gaafii namummaadhaan nama ta'uu kee mirkaneessu democratic right federal jettee katabdee si kennitu osoo hin ta'in waan rabbi uumamaan human rights jedhee ilma namaatiif kenne kana mirkaneeffachuudhaaf tarsiimoo biraa nu barbaachisa jechuudha. Kanattuu waa'ee namummaa nu kaasa. Lammaffaa sistema siin jedhanii sistema deemu kanattu si fudhachuu dide jechaadha. Osumayyuu si tufee sistema si tufee ka yoo sin didin barati atamma yoo sin didin maal wala binetti fuudhatan jamaara atamma raayyaa abbaa machaati. Iji anillee si beekaa tillee namni waraqaa eenyummaa malee yoo sin galchi si caalaa anarra waraqaa eenyummaa keetiitti kabajaa qaba jechuudha. Waraqaan eenyummaa bara ala caalti. Gaafa nu waraqaa maaliif jennaan waraqaan eenyummaa tuyyuu anarra beekama. Kanaaf iyyii yoo waraqaa eenyummaa qabne raayyaa madidde jechuudha. An hin jiru bara. An hin jirutti namanne qophii malee. Sadarkaa waraqaadhaan jiraachuu sadarkaa yoo ani waraqaa tokko namni ragaadhaan naan kennin eenyummaan kiyya itti haqamu keessa jiraachuun irra deebinee ilaaluu nu barbaachisa. Ayyaa ustaaz. wanni amma ummataaf dubbachuu barbaada. Jeneraali. Ummata dubbachuu jirra. Hawaasni kee warri mana hidhaa Suudii biyya Arabaa keessatti hidhamaa jiru. Biyya Arabaa keessatti uummanni keenya mana hidhaa jiru. Takka eega Itoophiyaa wanni jaantuun uumamte wanni arra ummata keenya irra ga'e takka jiruu teenyaa miti jiruu teenyaan duratti illee ummata keenya irra ga'e. Biyyaan baatte akkas hin taane. Haayila Sillaasee Dargii Wayyaanee haga yeroo amma jirru kanatti wanni arraan tana ummata keenya mana hidhaa biyya Arabaa keessatti mudatee jiru takkaa mudani. Kana namni hundi haa beeku. Ummata mana hidhaa keessatti uffata irraa yaasanii butaantii walii ol naqanii ummanni laastika zubaalaa ofii gakkaa'ee namummaa qaanfatee akkatti salaatu dhabee akkatti taa'u dhabee akkatti ciisu dhabee dhukkubsatee wallaanamuu dadhabee kajuu irraa fuudhamuu dhabee namni girwaandii fooqii lafa jalatti hidhaan hidhanii namni achitti ji'a 6 ji'a 7 ji'a 8 namaatu achi keessa jira jedhamee ilaalamee wanni kana takkaa dabartee jirtu. Waan ajaa'ibaa isinitti ta'urraa dhoo'isatti naannoo Somaaliyaa jijjiga keessatti abdiilleen namoota tokko dhuunfatti nama siyaasaa irra wal didanii nama tokko lama kifiliitti xiqqootti ol naqeetti cufee ji'a 6 booda eeganni goggodee fuudhee baasuu turee jedhanii himan. Oduu dhageenyee beeka. Wanni akka biyya Arabaa keessatti uummata keenya irra dalagamu jiru kan Girwaanditti nama 800 nama 1,000 1,200 walitti ol naqanii hidhanii baatii 6 baatii 7 baatii 8 ka du'ees ka fayyaa dhabees kan gaafanne dura takka addunyaa irratti wanni kun hin mul'anne taakka ja'a. Hawaasni kan asirratti haa beeku. Inni lamadaa ka dubbachuu jirru hawaasa keenya. Nu warri dubbachuu jiru kun hawaasa. Hawaasa beeku. Ifumaafuu hawaasa warra waa harkaa qabu miti. Ammoo haa ta'u eenyu dubbannaa maaliif dubbannaa garam deemu jirraa beekuun dirqama. As keessatti hawaasni ka hawaasaatti namni dura Ibn Shibrumaa jedhanii isheen tokko dur warra salafaati. Namni hawaasa keessatti rakkataa san namni yoo deebi'ee millachuu baate kan aggadus naggada isaa malee ka siyaasaa ofus siyaasa isaa malee ka baratu jirus barnoota isaa malee ka barsiisus barsiisuu isaa malee abaluutu akkana mana hidhaa keessatti akka rakkachuu jira jedhanii yoo millachuu baate nama hidhame sanii miika jiru kun du'e Allahu akbar jaa salaatu janaazaa irra hidhadhaa afur irra salaataa ji bar namni du'e tokko namni qaamaan du'e ni awwaalamaa okute nuti ummata keenya qaamaa miti qalbii du'e onnee du'e ni du'e ummanni kun hin jiru namni lubbuun du'e bar ni awwaalama dubbiin isaa dhumatti namni onneen du'e ni sin jiru ni sin duune ummanni keenya ummata jiruu sii miti ummata du'ee sii miti yaa hawaasa keenya foon kee lammii kee saba kee nama ati qabdu eessuma kee adeera kee haboo ta'e ilma adeeraa ilma eessuma hawaasa waan jaansan walitti ijaaraminsa hawaasaa santu akka jirutti mana biyya Arabaa mana Arabaa keessatti qoonqoo tana gororroo tana barbaaduuf biyyarraa deemee rakkataa jira. Inni taayitaarra jiru gama taayitaatiin yoo taayitaa'uu qabaate. Inni taayitaarra hin jirre inni qaceelfama kennuu danda'us qaceelfama kennuu. Inni sagalee ta'uu danda'uufis sagalee ta'uu. Inni waan biraa dadhabee rabbi kadhachuuniifis namaa laalachuu nu beeke namaa laalatanii wanti kun si dhageemuun ati onneen lubbuun si keessa jiraachuun sunuu gargaarsaa beek. Hawaasni kee yaa hawaasni kee du'ee jira mana hidhaa keessatti. Hawaasni mana hidhaa keessatti dhukkubsataa jira. Kan si biyyaan isa du'ee jira.
azaba majir umman khuwana jabe sinito mutibare duna bi wara bi araba kana wajin jiru waji waliti da takam gafo umman khayni nanno somale ra namni miliyana fi wabuqe namni khuli dalage re'ati se galati se oriti se dachi qote sumuni araba ra riyala dibashan shan fuure ummata somale san asittina faqature warra mane da jiru kana namni خنبرة دبر جماعة من تاتي يوتاتي جوجو مسجدا تنابت جوجو مدرسة من أباسا من أباسا منو بولينسا من المانسا بيدوتو بيه تنخيستي نما ميكاتم نما ملينا ميكاتم نما جراج تجرو متسد يا أمة خير أرانتنا نسال بني نكانويني وان تكا الدنيا رتين دلقمين ندلقمين بياربا تنخيستي يرو تكا باكستاني متبر بيارما دنا كونا ما جراتو بينا ما أمتى تقول ما رأينا يرو مراتي يرو واجد إني كورونا رفني راف نملة يرو تك باكستانين أولا فاخيستي وان شيشة في خنا فيديو يقولته سعودين خيسة سلكت كورني باكستان ما هيدو يقولان موتون ما دوتون تون تتينياون غيني تون نمني توكو نمني خينيا بيارما كسر توكو كنا فينا نمني يوندنا أقل شيء غافسان الرأي ومن سو خبجار كتي أرى بده خبجار أبوراتو كويسان بيارما خيست نمني أكا حبشاتي خبجان قبل نجرو أرمني درت ما هو حبشا الحبش حنش اقتلوا حبش قبل الحنش ثم الحنش بعد الحبش دي أنا مقبل سيساني وقايما حبشان جوي دا درا جوي جيسي تشبودان لكن درا حبشان جيسي تشبودان جوي جيسي جا نمني سلاك نما توكما إسلام ما تو إسلام ما حبشان اسمه قبدي نمو ما مو نمني دبنجرو خناب أمنو توني جنو نو خط إيو جرو نما غرق أب نما قلبي أب نما إجاك أب نما ديني نمو ما خيس جرو نما ديني لمو ما بيتنا خيس جرو حواسني خيرك كتاجرا حواسني خيتين كتاجرا حواس خيتي غوبتاجرا حواس خيتي دعاء في كوبستا في جيران والكيسة بكرم تكون أجرت أول ميرك كتاجرا ربي جا وان دنديسني نفدرمتا إني تايتاكم إني هوريكم إني عادكم إني دعاء يقولوا دندو إني كتير فما خلوا دندو أكثر من مريحة تنتروا أنتكا يا أبوليين إيا دبرسا أمة خناف إيا أمة خناف أبا نورا نما رساسا ندورا نما بدان قبني دوالرا أمة مني لا خيست أول ما يدو جرسني رنو دقي مجرا خناتو إرّا كمل مجرا خناتو إرّا خرام مجرا خناف سمبرا تبايع ولا بايع يرو بايع أما غرغر سبونا غرغر سدينا دوبر بيجساتي بيجسا رتبه أنا إسافر إسا غوسا إسا سب إسا كيسا خايو دويفوان خايو كبا نمني دوغوني بيتا خايو كبا كنغاب بينجرا دوغولي ركوت كم نجيتشا يو خايو كبا بير اللي تاتو يقول اللي تاتو چاما تاتو هونجي تاتو وارب بفيدي بيتا وارب بفيدي رتي تسبرتا يو حتى عمري نسال لي دفته كسي أولو كبدا كان ما سيرة ديرا لا سير كيسا أمانم كان أمير كتين كابنو لا هاسا تين كابنو hojjechuu hojii itti godhu hin dandeenye bara soo gargaaradha tikeetii irraa muraa galfadha jedhani gadi yaanee silaa gabbaanee kadhanna bara akkanallee nuun jechuu jedhani bara amma waan rakkanne seeqaa tikeettatti muradhaati waan biraa irraa darban namni achi jiru kun lakkoofsaan nama 40 ol 50 dhibba kana taskiraa itti barbaadadha galchaa yoo jedhan mala itti barbaadan gabbaanee iyyannaa sabal'aa qabna tokkollee hin jiru isuma keessaayyuu harki caalmaan tikeetii muratee galuu danda'a mataa isaati jecha asoomumayyuu barbaade yoo karraa 8 muratee galuu danda'a yoo inni dadhabe itti kadhachuu dandeenya abbaan laal qorqorroo itti ijaaree jira ilma isaa ruu hin dabarsuurra qorqorroo isaa birrii 50 gurguree ilma 5 galfachuu isaa wayya yoo waan biraa dhabe yoo ilma namaati qorqorroon ati baadiyyaa keessa argitu kun guutuun ijoollee dubartii ijoollee biyya sanii ilmi isa achitti darbamurra maaree kana jettu namichi itu dhukkubee beeyta as gubneennan bakkina dhukkubu silaa asi firraa bakkuma sayyinni jeena gubaa gooftaan jee maaree bakki dubbiin jirtu hawaasa harkaa miti kanaaf isin jedha ani amma kaniin hawaasa harkan jiru bara hawaasa harkan jiru maaltu hawaasa harkan jiru mala hin qabnu sila hawaasni kana hundan jallisu laalla geeffatu mala hin qabnu nama hin qabnu akka hin qabnu bakka hin qabnu uummata akka hin qabnu kanaafu ani akka nama tokkotti xiyyeeffannaan kennamuu qabu yaa warra sagalee qabu warra humna qabu safaraan isii bakka mara guute itti bayaa balbalarra dhaabadhaa iyyaa fi warri waraqata warqaa qabdan warri ala jirtu
warri sin hiine warri sin garafne warri biyyaa sin baafne biyyaan baa jirtu mirgatti qabda galtusi yoo qaban isin galchani kana jecha waata kan taatu rabbiin achi abdate sin humne wammaan galcha wayiitu lafarra jiru waa mirga namaa haasa'ama gadi ba'amee har'aati asiin baa jettuun ta'u hin dhaqale jettuun ta'u bakkan galleellee hin dhaqani wanni godhamullee hin jiru san akkasumatti marallee dubbatanii marallee callisanii achi dhaabbatu garuu hawaasni kenna biyya alaati ka Eurooppii keessa ka Awurooppaa jiru Ameerikaati ka biyyoota adda addaa jiru kuni gadi bahee warra safaaraa isaanii bira dhaqee nama nurraa hin fixinaa jechuu hin danda'a warri biyya faranjii asiin duras godhanii jiranii xiqqaadha malee nama xiqqaa dhaqe malee godhuun hin danda'amu lammaffaa ilmi namaa kuni beelaaf du'aan jiru achitti rakkoof du'aan jiru dararaan du'aa jira malee dararaan asitti galee namni biyya Habashaatuni Itoophiyaa kana keessa jira abbammaan fedhe osoo du'e maraattu du'a biyya kana keessatti beelaaf bara osoo du'e beelaaf maraattu du'a karaarra ka deemu kan hin dalage namni biyya kana keessatti beelaan du'e tokkollee argitu yoo xiqqaate hateenya yoo dadhabe mana nyaataa dura dhaabbata yoo kadhate ni kadhate namni raamate godha kana kakadhattu sin dhagahu rabbi onnee jabeesse siyaasaa yoo barbaadani miskiina kanaan hin taphatan walitti taphachuun hin danda'ama siyaasaa warri waa beeku warri walitti taphatanii dhala taphatanu warri power baalaansii qabu waliin haa taphatu miskiinni jidduutti dararamuu qabu waan goonu tokko bari Itoophiyaa keessuma jiru malee nu keessan jirtu jiraadhu Itoophiyaa dirqiidhaan fiddee ammaati bakki ittiin nama liqimsiiftu wayiitu jiru waan nama keessan jiru Itoophiyaa nama keessan jiru nama liqimsiisuu hin danda'amu haa ta'u sunillee haa ta'u akkuma argitee ababbaanis hin liqimsine keessa jiraatan malee ababbaa keessa siin jirtu bari Itoophiyaan giddumaan keessa jirra malee isiin nu keessan jirtu shokkii tokko malee yooma hin jiraattiyyuu jennee ka yaadnu taate akkanatti jiraachuu hin dandeettu akka amma jirru kanatti Itoophiyaan maan nama keessa jiraattu illee hin jiraattu ati amma Itoophiyaa warra amma hidhaa jiru nama kuma dhibbaatamaan lakkaa'amu isin Itoophiyaadhaa jedhee itti mi'ee nu Itoophiyaadhaa jedhee nu hin qabnu isin isan keessatti moo Itoophiyaa maal ati agartaa wanni gargariin kontekstii jedhama yeroo rakkatti bara jecha tokko kontekstii isaa laalta qabiyyee isaa qabiyyee Itoophiyaallee qabiyyee isii laalla Itoophiyaan maalii jecha laaltame Itoophiyaan barate Itoophiyaan nama Itoophiyaatuuf hin jechuufi waan Itoophiyaan qabdu guutuu ati argachuu qabda yookiin maal Itoophiyaa ta'uun bu'aa tokkollee siin qabu alaa kulli haali kuni haa ta'u mee Itoophiyaa masanii nu tayyate akkasumattu haa ta'u si keessa sadii du'ati si keessa jiraadhu siin jedhu killeeni akka jedhan sani killeen amma bishaan Itoophiyaan nuti isii keessa jirre malee lakki isiin nu keessa jirre malee keessa jirra nuti keessa jirra beekama isiin nu keessa kana baraasan si galu keessuma jiraachuu sanuyyuu amma hanga mirkaneessuu nu bira geenne bar keessuma jiraachuu sanuu ila shakkaa irraa shakkaa jirra akka amma isaa godhi ilaali nuti bar killeema taanee bishaan qabbanaa attillee nu buusan adii mataanii keessaa baane hoo attillee nu buusan adii mataanii keessaa walillaa qabu dinni keessi keenya boo bilchaatare keessi keenya bilchaatare keessi bilchaanne yoo qabbanaa seenuun qabbanuudha dhiisime haa ta'u akkasumatti akkuma killee sanitti jira garuu san walumaan fala itti barbaadna deemnee as geenye miliyoona 50-60 geenye numa jirra gaafa miliyoona 20 illee ima jiru gaafa 10 illee gaafa amma 60 geenye gaafa dhumuu dinne waa takka hin dhumu simaa Itoophiyaa sanuun taane kanarra dhumuu dinne isittu nu fudhanne dhagaye isitti ba amma sanitti hin seenu alaa kulli haal waan godhu hawaasa keenya gara hawaasa keenya كدعاة كعلماء ور مشايخ ور إمام ور خطيبة إلى ور خطيبة ور ربي تواهمة هركا والقبا وجولتين نما يتيمو دندتني في ربي الله ما في كانوا رابر باتي سكنا وني دعائين الفرة تكلم هركا كيسب بالإسا الكنكا ربي تهما في ربي تهمتا ور ريالا جرتني مو بكا جرتني قديبها جولين كنا سوكنا تلالكم دبان كما جرام كوني توكو لما ميتي ور بي يهوغن ور بي يبوج ور بي يافتو ور لفافتو ور نمافتو ور أرضي تنقوتو فتوتو روحين بلاشة كساسة مي دربان يقول لي بقى تجدابات واريتو لكب قدبا إيافي سادفا قامني موتم مادا كانوا أرقيتو يرو هوندا دادن أرقيتو ركون قبهن انجديني ركو مگن نباسه ملي وني نباسه جالنين بانو جالته قدي بهي وان حسان اولو نمني دبي حسان بيجي كيسه جيرو ولالتي متي ولالتي متي بينا حسان بيجي كيسه جيرو ما بينا
Hasabi ya wallal. Hasawa yeroo wallal. Hasabi keessa jirtu wallal. Waan nu rakkisetu waan lubbuu namaati. Lubbuun namaa immoo ka xiyyiitiin dhaame, ka dhukkubsatee du'e, ka hongeen du'e in awwaalatan. Kana garatti awwaalatan hin qabu. Yeroo hunda jarri kun haasaa jaalatanii, jarri kun gabbaadii waan oo'ituu fiduu jaalatan nuun hin jedhini. Tuni oo'ituu mi waan ruhii namaati. Abboo yoo Rabbi sodaatte, haguma dandeetteen biiroo keessa jirturra. Masuma ijoolleen kun lammii kooti jedhi ragaa kee. Ragaa kee. Itti aanee hawaasni bal'aan. Bakka jirtanirraa tokko du'aayii godhuudha. Lammaffaa kamaddii jirtanitti himuudhaan yaa obboleessa kiyyaa maal nyaatte maal dhuge. Jara keenya daabboon takka ila sirraa naftu. Qaxaramtullee qaxaramuu baattullee. Hojjettullee hojjettu. Ati barbaaduu baattullee. Haraama nyaattee halaala nyaattee isiin duraan katabamte sittu halaala godhate sittu haraama godhate malee tagaraas iseentu suni na seenti. Halaalaa fi haraama sittu laale. Daabbooma takka jechi. Jaarsa tokkottu waan jedhu asiin dura jarane. Wallahi tibsii isinii binnaa tibsiin ijoollee ta'e nama gurguratina. Waa jedhee. Tibsii nuttu isinii bite. Waa jedhee. Tibsii maafu ijoollee ta'e na kana miidhiyaa. Silaa tibsii bireen dabarfattan weeree. Zamana wannaa sanii. Silaa tibsii. Gaafa sanii. Silaa tibsii bireen dabarfattan. Wallahi jarane. Yoo Rabbi sodaa wallahi tokkoon walirra wal qoonnee tibsii nuttu isinii bita. Rabbuma jedhaan. Amma saat ibsi birannee taate. Jedhe abdii qophee akka jedhe uffadhee bobbayeen galuu jedhe. Taayitaa kiyootaan kajeelu qananii quufa qochumaa hidhamaa du'aa saamamaa aanaan jibbamaa sammuun qomamaa muramuu mormaa yoomin ayyamaa biyyaafan dhimmaa sabaafan falmaa jedhee du'e. Kanaafi haqa sagalee isinii ta'uufi warra mootummaatis ta'e warra qaama mootummaatis ta'e haga har'aatti namoonni biyya arabaa keessa jiran nama guddaadha. Guddaa galalleedha. Kaafa biratti qaajama malee warri amma dura ummata biyya arabaa keessa rakkachaa ture sagalee taataniifis warri manguddummaa dhayxaniifis warri manguddummaa qeebaltaniis warri bira dhaabbattaniis waan dalaydan irratti ummata biraa galata qabdanii galatoomaa isinii jenna rabbilee ulfaadhaa jenna ammoo baharatuchitti hafe wanni baharii wallahi kas namni dhuguma sanitti namummaan itti dhagayamtu dheengaddas nama kuma 40 isinii galche arrallee galchuu ni dandeessanii kagalchitan irra galatoomaa isiniin jenna ummata kana sagaleef galatoomaa ammoo ummanni keessan achitti isin jalaa feeta caalaan namni ummata san galchuu danda'uu nama agarsiifti kara tokkoon namni dheengadda nama kuma 40 galche galchuu ka dandeenis nama ni agarsiisa. Ni danda'a. Citti namni hafne kan jenne hagana kudhaniitu namni citti hafee. Kanaafuu yaa nama rabbiin onnee isaa keessa waa kaa'e. Yaa laafummaa wayii. Dheengaddas magantaa dhaqee arraas magantaan dhaqu injiinii magantaadhaan uummata kee gargaara. Yaa ka bira dhaabbachuu dandeessu. Dheengaddas bira dhaabbattee jirta arraas bira dhaabbadhu gargaara. Ka dheengadda galchitees lammiiteeti gara tokkoon dirqama sirra jiru dalaydi dirqama irratti namni galateeffachuu baatullee dirqama nama dalaga namni dirqama isarra jiru. Kanaaf tadabarte irratti isin galatoonfataa arrallee uummanni rakkachuu jiranii akka malee cinqataa jiranii ammallee irra dalagaa jenna ammoo hawaasa guddaa kanaan hawaasni irra guddaa gisee siyaasni oowwees waan qiyaamaan boruu ta'uu taatu seeti itti fakkaata boruma qiyaamaan taatu jee aduuchi ol deebitu eega qiyaamaan taatu jirtu addunyaa irratti akkanuma siyaasnis deemaa والبرا خزلموس خزلموس خغرغارموس خغرغاروس خيداموس خيدوس خينجفتوس الدنيا تبيم الدنيا كما ولكنا ديمتي خناف قيامني توتا ونجيو دبري ديما اسين حواسني امته خنا دغتني جرتني امته خناف ايا دبرسا ايا دغيسسا اسين جنة جزاك الله خير yoo nama isinii waan kana qindeessu hawaasa keessan qaamni barbaadu jiraatu reediidha qophiidha yoo haalli isin dhibe yoo information gahaan argatin yoo haalli qabeenyi kun ittiin bakki qubatan bakki qubsiisan rakkoo ta'uu taate gumaacha silaanurraa barbaachisu godhuudhaaf qophiidha bakka kanatti kun siyaasa hin qabu kun diinagdee hin qabu kun eenyummaa hin qabu kun gosa hin qabu kun amantiin laallatu namummaa laallata waan ta'eef namummaa fi biyyooma laallata kanaafuu gumaacha nurraa barbaachisus yoo kan jiraatu taate abbaan rabbi si laaffisee karaa saniin dhufuu dandeettes balballi keenya banaadha jechuu isinitti dhaabnaa
wanti silaa jechuu barbaannu hoomuma kana. Hawaasa keenya bullees taa'ee dhiibnes akkati isinirraa hafnus hin qabnu. Hafnuutti isin qabnu. Iyyuun keenyas mirkana iyyuun keenya sinuma iyyina. Nu dhaga'uu baachuun ibiddatu mana citaa qabee iyyame. Jennaani raachi walitti iyyuu dhumnee jedhe raachi. Naani maa isinoo raacha bishaan keessa jirtu. Mana citaa tabba gubbaadhaa gubataa jiru maaliif iyyitanii jennaan. Maal mana citaa maaliiti bishaan ittiin dhaamsan asii waraabu anis keessa bu'aan jira haala ofiifanii yaa jira malee. Si galee bishaan asii waraabama dhaqaan jira isan ofii booddee gubadhu neeyisiise malee ani. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم آمين جل وعلا كيسنو يا ربي أبا ربي جل قبلهم بيكم يا ربي يتيني آمين يا ربي يتيني آمين يا ربي أمة خيني خدموا جركم الراداب آمين خدوا كسادوا جركم الراداب آمين خبيلة جرو بيل الراداب آمين خيرا جرو هدا الراداب آمين خيرا جرو هدا قياس آمين يتيني نجينو قول آمين يا ربي نما والفتو في بين الكني ويا كانوا والفتو خلاص يا ربي نجينو راتايس آمين يا ربي كم أنا ما نجال لديجنا ما قلنا كم جال نورارك النار بيتيني كان نجينو قول آمين أمة خيني خبي يا ربي الأميرة كتير ربي نجانا قل آمين نجا ربي يساني تاجر آمين وان بيجنا ما بربادة يا ربي ودنا راك أبي بيتيني تنا تا إشي خيسة بربادة يا ربي آمين بيتيني ربي نجينو أقول آمين وصدق عن ربي نوافيس آمين يا رب وصدق عن ربي نوافيس آمين خبر ربي نواملس آمين خبير ربي نواقل آمين بيجي نجينو أقول آمين خمس كيلو ربي مسكين مرة هباس آمين خوات أبي ربي تخني آمين رباس نلا إسا هباس آمين الموت أبي ربي المو أغنو آمين خوات أبي ربي ولا تاس آمين خوات ربي نجي أقول آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بتامر كنجنو وديات سفاجينيا كرومات ألقانة تجد ماتينيا أتشنغان كبودي موكو فاجينيا يوم بكا مugenya وانا الرحمن بريفيان إسان الراجرا رحمني جتن كمنه دبين قدان سوان قلبي نما قبو بقدان ستوكا بكنغ